Girgir laleebaa hin machaal jedhan. Anna dhibaabar namoonni tokko jechuudha tultullaan tokko warroonni karaa kaashaappiitiif zeeliitiin karaa daakuutiif mokoroniitiif waa laqam godhuu barateetiin jedhe gizee Oromoo kutaa 10 keessatti waa galanii uummanni buqqa'ee jedhe ni gammada jechuudha. Garamitti fiiga gara gargaarsa jedhanii fiiganii jechuudha. Obboleessa kiyya uummanni daakuu kan keetitti rakkanne jechuudha. Uummanni goofandimii ati bantuufitti rakkanne. Uummanni karakkate nagaa isaatitti rakkatee jechuudha. Gargaarsi ati gargaartu uummata kutaa takkaa dhaabuu miti nama mana tokko keessaa buqqa'ee dhaabuu hin danda'u. Because namni tokko mana tokko keessatti qabeenya miliyoonaan lakkaa'amu qabaa jechuudha. Uummanni nagayatti beelate malee nagatti dheebote malee bishaaniif midhaan ittiin dheebonne jechuudha. Na'aalatullaa alee. Ittaan sun ammoo feemasootaa fi maaliyyoo fi jinnii fi aktiivistoota Itoophiyaa keessa jirtan jechuudha. Warroonni gaafa goofaadhaa ashqaabbatu fudhatanii dhoqqee keessa gangalataa turtan. Hadda gaafa salaaleen dhiiga boottu eessa jirtan abaarsi rabbii isinirra haa jiraatu. Ashama harka funee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa koote. Egaa akkuma viidiyoo jalqabarratti dhaggeeffannee walitti deebinetti jechuudha. Viidiyoon kun maal akka jechuu barbaadee fi maal akka ibsaa jiru dhageessanii jirtu jechuudha. Asumarraan gara viidiyoo dosin dabarsin warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan maamila keenya ta'uudhaan gara keenyatti dabalama mallattoo bilbilaasan gadi tuquun gurraachichaa viidiyoo yeroodhaan asirratti darbu nu hordofaa isiniin jenna. Amma asumarraan wanni viidiyoo kana keessatti hubadhee dhufe jechoonni haati faaxee dubbatte jechoota ijoo ta'edha. Maaliif jennaani sa'aatiin kun sa'aatii gargaarsaa osoo hin taane sa'aatii sagalee itti ta'udha jechuudha. Uummata keenyaaf sa'aatii sagalee itti ta'udha. Uummanni keenya baay'een isaanii qe'ee isaaniirraa buqqa'anii baay'een isaanii lubbuudhaan darbanii kan jiran malee maallaqa dhabanii yookaan qabeenya dhabanii waan nyaatan dhabaniiti miti jechuudha. Sa'aatii kana beelanii miti jechuudha. Kan isaa fuula miidiyaa irratti dhufan sa'aatiin isaan kan fuula miidiyaa irratti amma dhufanii fi kan bo'aa jiran waan nyaannu dhabnee agabuu jiraannee hongeen nu qabeetii miti jechuudha. Yeroo kanatti sa'aatii kanatti isaan jireenyi isaanii barbadaa'ee ilmaan isaanii akka horiitti qalamee akkasumas immoo mana isaaniitirraa buqqa'anii kan waggaa meeqatti xaaran guyyaa tokkotti dhabanii kanaaf jechuudha. Warroonni aganumatti jechuudha kaatanii gargaarsa jettanii mana banattanii fiiddanii dhaabbattan shamarran keenya gola madaamii keessa jirtanii waan tokkoof hin jarjarinaa jechuudha. Maaliif jennaani namni gargaaramuu qabuu fi namni eechatti akka gargaaramuu qabullee adda baafadhaatii beekaa jechuudha. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Gargaarsa jedhanii miidiyaa kanarratti namoonni gargaarsa ebeluun akkas ta'e jedhanii gargaarsa fakkeechanii miidiyaa kanarratti dhufanii jireenya isaanii akka ajaa'ibaatitti biyya keessatti oofaa jiran ni jiras sinis kan beektan jiraachuu danda'u. Namoonni hedduun gargaarsa jedhanii gargaarsa sobaatiin nu attaallalanii maallaqa keenya nurraa guurratanii kan jireenya isaanii fooyyeffachaa jiran hedduutu jira jechuudha. Kanaaf jechuudha gola ormaa keessa teechee distii namaa dhiqaa, shintibeetii namaa dhiqaa akkasumas immoo rakkachaa jechuudha. Gola ormaa keessatti hojjettee maallaqa fidduu namumti tokko gargaarsa jedhee waanuma durii tokko fa'aa keessattuu yeroo ammaa wanta duraanii fa'aa as fidanii amma fakkeechanii ijoolleen ammaatuun immoo waanuma ammaa kanatti fakkaata waan ta'eef ijoolleen hedduun maallaqa akkasitti sassaabachaa jiru jechuudha. Karaa telegiraamtiin, karaa iimootiin, karaa waasaappiitiin garee hidhaatti gargaarsa waan akkanaati jedhanii maallaqa guurrachaa jiru jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya wanna akkasiirra sirriitti of eeggannoo godhadha. Namoonni isin gargaaruu qabdanii liirii namni tokko dhugumatti yoo dhukkubsatee jedhee maatii nama sanii yookaan immoo namni isin beektan tokko qaaman nama san dhaqee laalee haala sanii dhugaa yoo ta'e waan qabdanirraa gargaaruu ni dandeessu. Zimbiluu akkanumaan gargaarsa jedhameef yookiin tan wanna faayidaa tokkollee hin argattan jechuudha. Sibgalee quufaa gandaatii maallaqa ergaa jirtu ofii keechanii asitti rakkachaa jira. Keessattuu shamarran biyya mana madaamii keessa hojjettan jechuudha. Nu gargaarsa nu barbaachisa. Sababbiin isaa jireenyi gola ormaa akka ibiddaatitti nama guba jechuudha. Hunduu mana dhossa malee akka ibiddaatitti qixxir nama godheen nama guba. Isuma keessaayyuu dalagannee baatiidhaan maallaqa argachuu dandeenya jira jechuudha. Galata Rabbii Waaqayyo fayyaa waan nu kennee fi fayyaa qabna hojjennee argachaa. Kan hojjechaa jirru kan ammoo namumti tokko dhufeef akkana nu jedheef karra san banatee balbala san banatee gargaarsa jedheef fiinnee maallaqa keenya bittinneechuu hin qabnu jechuudha. Yoo har'a qabatte yoo har'a dalagatteedha jechuudha kan borumuu biyya kee keessattuu akkittuu jiraachuu dandeechu.
Siniif galee yoo danda'amaa ta'e fakkeenyaaf amma yoo danda'amaa ta'e uummata keenya har'a salaal irratti bu'ee kana haala tokkoon yoo tasgabbiin tokko dhufee biyyattiin nagaa argattee ajjechaan kun dhaabbatee jedhe namoota manni irraa gubatee kan qabeenya irraa barbadaa namoota akkasiisan haala itti gargaaramaniin haala mijeechanii gargaaru malee aganumatti kana akka eenyu gargaaru akkamitti gargaaru haala kamiin gargaaru dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kuni hattuu miidiyaa irra taa'ee hanna barate hattuu miidiyaa irra taa'ee yeroo hundumaa sobee maallaqa guurratu jechuudha. Sijammar jechuudha miidiyaa kanarratti kan gargaarsa irratti argamu namicha Ameerikaa jiru sinitti fakkaatina kan Kanaadaa jiru kan Ingilizii jiru sinitti fakkaatina. Kan shamarran gola ormaa keessa jirtu jechuudha. Shamarran gola madaamii keessatti distii dhixxu jechuudha. Shamarran gola madaamii keessatti shintibeetii dhixxu yemadaam qimam kan qoshaashaa gandaa dhixxee qulqulleessitee maallaqa argattutu gargaarsa irratti argama jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Malif jennaan iddoo gargaarsatitti kan argattu dhugaa kan argatte irraa duubatti hin qabattu jechuudha. Anaa kan fayyaa naa kennee ta'u dalagadhee nama gargaaruu kan danda'e jedhanii ijoollee baay'een ofitti gammadanii kan gargaaran jiru. Anis amma akkas jechuudha mataan koo amma anuyyuu nama ta'ee kan erga nama gargaaruu danda'e jedhee tanan waan tokko gargaarsa yoo jedhan gammachuudhaan nan argama jechuudha iddoo gargaarsaa sanitti isiniif galee. Kanaaf jechuudha isin immoo of eeggannoodhaan jechuudha wanna gootan tokko of eeggannoodhaan. Amma garuu yoo laalee jedhu warri biyya keessaa kan dhugaadhaan na gargaara jedhantu jira kan sobaan na gargaara jedhantu jira waa baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf nuti wanta jedhame irratti amanna yeroo baay'ee wanta nuun jedhame irratti amanna malee wanna argine irratti miti. Ijaan arguu fi fagoo jirra. Gurraan kan dhageenyu qofaadha jechuudha kan dhugaa nutti fakkaatu akkasumas immoo wannuma durii tokkos fidanii fuula feesbuukitti yoo maxxansan shamarran biyya arabaa keessaa dhugaan sinitti maamiti namoonni hedduun namoota baay'ee jechuudha asii galanii wanta isaaniin eenyeen kan mudatu hedduu jira jechuudha. Obboleettiin teenya takka yoon dagachuu baadhee biyyi ishii Amboo keessa jechuudha. Biyyuma kanatti dhukkubsachaa turte leensee mula lisee jedhama maqaan ishii asii galte jechuudha. Maaliin galte oggaa furdubaa hojjettee galte dhukkuba kaanserii dhiigatiin qabamtee jechuudha. Saniin booda Oromoo koo na gargaaradha ani du'uu hin barbaadu jiraachuun barbaada kaanserii dhiigatiin qabamee jira na gargaara jettee osoo fuula miidiyaa kana fuulduratti boochuu namni takkitti nama moosareedha hin jenneen jechuudha. Dhugaan sinitti maan mucayyoo sun obboleettiin teenya suni maaloo na gargaara jettee anu viidiyoo gizee lama meeqarratti hojjedhe namni tokkichi mucayyoo sani hin dubbanne jechuudha. Siniif galee kan odoo waan biraa ta'ee garuu kan itti rabatu bichaa ture. Namoonni warroonni fi misoota mucayyoo saniif namni gargaara jedhee dubbatee hin jiru jechuudha. Ganni oroo bichaan arge jechuudha kan mucayyoo saniif dubbatee boo'eef jechuudha. Kanaafuu jechuudha gaafa sin asii galtanii rakkattan gaafa sin asii galtanii dhukkubsattanii ishiin kaleecha gargaaraa turte ishiin kaleecha miidiyaa irratti uummata ishii gargaaraa turte jedhee namni tokkichi garagaree isin ilaalu jechuudha. Kanaaf wanta gootan irratti wanta hojjettan irratti of eeggannoodhaan jechuudha. Kan sin kabachiisu gaafa biyya keessanillee galtan kan jiraachuu sin dandeechisu maatii kee obboloota kee wajjin dhaabbachuu kan dandeechu gaafa har'a waan hojjechaa jirtu kana maaragaan qabattee hojiirra oolfattedha jechuudha. Yeroo maatiin keenya akkana ta'ani osoo nuti maallaqa keenya maaragaan qabanne maatii keenya san iddoo isaan rakkatasanii kaafne magaalatti illee galchuu ni dandeenya jechuudha. Siniif galee kanaaf jaalattee jibbitee yoo maallaqa qabaatte malee yookaan immoo ni duuta jechuudha. Warroonni baay'een du'aa jiran maallaqa sababa maallaqi dhabaniif jechuudha. Osoo maallaqni jiraate lubbuun kee jiraachuu hin dandeechi rabbiin gaditti. Kanaaf isinin jechuu jaaladha. Gola ormaa keessa hojjettanii deebitanii akka hin rakkanne shintibeetii gandaa dhixxanii siqaayii argitanii lammata siqaayiin argina. Gaafa biyya ormaatitti siqaayii argitanii tasa qaayyoftanii humna keechaniin gubattanii ciqiqiqii haadha ormaa dandeessanii waa baay'ee dandeechanii asii galtaniillee lammata yoo gubattanii sammuun keechan gara biraatitti gara amiroo biraatitti sin jijjiirama jechuudha. Kanaaf har'a dandamadhaati maallaqa keechan qabachuu yaala. Karaa ittiin qabattan tooftaa maallaqa keechaniin qabachuu dandeessan tokko ilaalladha jechuudha. Gargaarsuma jedhameef gargaarsatti fiiginaa jechuudha. Dhugaan sinitti himaan. Amma ani wanni kana sinin jedheef uummata keessaniin gargaarinaa jechuu kiyyaami. Uummanni keenya haala kanaan akkamitti gargaarama? Jalqaba biyyattiin nagaa argachuu qabdi. Siniif galee uummanni qe'ee isaanirraa buqqa'e kun haalli mijeeffamuu fi qaba. Saniin boodatti akkamitti akka gargaaramuu qaban beekuu qabu malee aganumatti gargaarsa jedhanii fiiganii waan qabdan fixattanii boru hoo
isin maal taatu akkas isiniin jedhu. Kanaafuu hordoftoota kiyya jechoota kiyya keessatti yoo nan dogongoree jiraadhe dhiifama naa godhaati. Ani viidiyoo kiyya immoo asuma irratti goolabaa. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbataa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kana like godhaa.